Albeen sabataan taatu rooza albeen lafa kaa'e. Albeen hin taphatu lubbuu namaa hin agartaan jedhee bas yoo agartaan narraa deeman. Yoo ani hin taase idoo fuudhuu deemu kan akkatti si cafacafee yoo ani akkatti albeedhaan si cafacafee isa idoon agarsiisan namaa miti ishee. Isa kana cafacafee isa intala kana cafacafee isa warra waanuma ajaa'ibaatu jira jedhe akkam ijoo wanni kun akkam ta'e babbanne irra bara kana namni yeroo kadhatanii na argaa jedha. Gaafa namni immoo irraa garagalee gara biraa deeme maraachuufanii, qawwaxuufanii, of ajjeesuufanii, of fannisuufanii bakka waan of godhanii dhiisan walii of wallaalchisaa jechuudha. Yaa jamaa erga hin jaallattu taatanii erga fedha nama sanaa qabaattanii maalumaaf durannaa isin kadhatan innaa waa meeqa isiniin jedhan didduu maaliif didduu yoo fedha nama sanaa qabdu taatan edda yeroon irraan darbeen booddee sammuu keessanis jeeqxanii ofiifis maraattanii namas maa maraachitu maa fayyaa of dhabsiistu ajaa'ibuma qabdu bar dhugaa rabbi ajaa'ibumatu jira yaa saba kana nama dhibaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota koo nagaa kooti galata rabbii oolmaan maal fakkaata ana bira wanti hundinuu gaariidha galata waaqaa har'a waa baay'een hojjetaatii oolee ganamarraa kaasee biddeenan toshee wanti nan hin hojjetin hin jiru basam dhiisaa har'a mucaan koo dhufa natti fakkaata guyyaadhaan nan dhufa jedhaani inni waan dhufiitii qubarraan qabu waan isaan beeku garaadhuma koo keessatti qancaree bahuudhaaf deemaa jira natti fakkaata. Namni ammoo mana arguu maalii lafan keessuu kana maa baattee deemtaa naan jedhu na rakkisaniiyyuudha. Afaan natti qateera namni muluun isaa jechuudha. Bargit ji'a koo irra darbeetiin hin jira ji'a 10tti dhalachuuf deema natti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu immoo har'a waan isaan beeku nan hojjedha baay'ee hojiin hojjesiisaa ture nasisi'eessa. Mana keessa fiigan ture ganamaan ka'ee mana koo qulqulleessee ijoolleen mana barumsaa deemaniiru. Kophaa koo mana keessa oolee garuu jechuudha mana qulqulleeffadhee achi ka'ee absiitii buusee amma absiitiin koo garagalutti waxii hojjadhee waxiin koo gaafa bishaatee dhu'eeletti lukkasee biddeena toshee xumuree mana shaaworii galee achi ba'ee amma kunoos gombifamee jira jechuudha ol garagalee. Viidiyoodhaan illee ba'ee dubbachuun dadhabe jechuudha. Viidiyoo roozaa kana argeen jira ergan argee yoomii ijoo guyyaa sadaffaa kooti natti fakkaata garuu Osman irraan hojjedhe dhuuni guyyaa haga kanaa ga'ee garuu immoo innaan amma gadi taa'ee raawwadee viidiyoo ishii taa'ee dhaggeeffadhu viidiyoon ishii hanga jalqabaa ka'ee hanga dhumaatitti bixibbixiidha jechuudha. Seedoo irratti caffaraatii jirti seedoon hin fuudha taananii seedoon naannoo fuudhu taanaan hin dhiisu intalitti ishiin fuudhuudhaaf deemu gaabillaadhaan ishee zalazzalee lafa ishee kaa'a jechaatii jirti. Egaa yaa jamaat keer gaafa namni nama kadhatu gaafa jaalala namni namaaf qabu amma meejoo mucaa kana oduma isheen illee waa meeqa gootee raawwattee amma tarii intaluma sanallee fuudhee deebisee sadaffaadhuma yuuroosaa godhata yoo ta'e jaalalinni kaleessa isheedhaaf qabu sun har'a hin qabaatu. Sababni isaa inni miidheetti waan ta'eef jechuudha. Namni miidhame tokko immoo miidhadhuma sana yaada. Mee fakkeenya fi namni tokko jaallattanii jechuudha. Jaalala keessan jaalala qixa isin jaallattassan yookiin hanga isin jaallattassanaa yoo isin jaallachuu baatee bakka jira miti shillaa baay'idhuma wayii isinitti ta'e amma bultanii jirtan nama sana jibbaa gaafa dhuftanii jiru hin jira jechuudha. Ani akka kan kootitti amala akkasiin qaba beektanii. Akkasuma immoo nama tokko jechuudha naman baay'ee jaaladhu dhugaa waaqan isiniin jira naman baay'ee jaaladhu jechuudha waan fedheef haa ta'u jechuudha jaalala isa gara biraatiin illee haa ta'u jaalala bolummaatu malee namuma kan faana shamara faana isaa ta'e dhiira faanas ta'e nama tokko baay'ee jaalatta jechuudha. Jaalalli ati isaaf qabdu sunii fi jaalalli inni siif qabu sun yoo qixa ta'uu baate gaafa ati jaallattu gaafa ati miira jaalalaa nama sanatti argisiistu namni sun immoo miira biraa sitti argisiisa yoo ta'e nama sana tokkicha jibbite taanaan jaalalan qabduuf deebiste
amala kanan qaba amalli kan koo keessaa amala akkasiitiin qaba jechuudha dhugaa waaqa nama tokko baay'ee nan jaalladha jaalalli ani nama sanaaf qabu qixa yoo ta'uu baate namni sun immoo jaalala ani qabu sana narraa xiqqeessee bifa biraatiin natti dhiyaata yoo ta'e bakka ogguma sana keessi koo naqcita jechuudha ogguma sana keessi koo naqcitaa deebi'ee too waan sana irratti mirkanaa'uu yookiin immoo hundaa'uu hin danda'u. Odumaan adda guyyaan odeessaa jiru ijoolleen koo mana barumsaatii dhufanii isaanitti haasa'uudhaaf viidiyoo koo jidduudhaan addaan kutee isaan simadhee deebi'ee jechuudha. Barkit sa'aatiin amma akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 ta'eera jechuudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo waa'ee Roozaa kun baay'uma tokko nagarrame maaliifiin yeroo meeqaffaa ishii akka ishiin isa miidiyaa irratti daandii irratti isaa warraadde argitaniitii jirtu argineetii jirra hundi keenyayyuu jechuudha. Har'a immoo egaa waan sana dhiiseera irra deebi'ee si jaalladheen jira. Dura intinaadhaaf jedhee Sumayyaadhaaf jedhee tananii mee ijoollee keetittis akka deebitu jedhee tananii malee ani si jibbeetii miti jetteeni egaa dubbataatii turte jechuudha. Innaan ammoo intalittii sana tumanani du'een argama malee hin fuudhu jechaatii jirti jechuudha. Erga namichi kun jaallate wanti godhan hin jiru tokkoffaa immoo nama kana fidee gara miidiyaatitti intalittiidha mana keessa darbee mana biteefii jira jechuudha. Saba kana ta'eefuu namni kun maal godhuu qaba namni kun tokkodha. Immoo egaa akka seerumatti iyyuu shariyaan hin eeyyamaa fi hanga afuriititti kanaaf iyyuu yoo gaalakkii jette Sumayyaan silaa nikaa irraa qabdi. Sumayyaan akkuma tokkoffaatti taate intalittii ishiin sun lammaffaadha. Roozaan immoo sadaffaati jechuudha. Innaa waan kana ta'eefu haala sanaan illee itti deemte malee amma intala kana Sayidoon gaamana biteefiira waa baay'ee gochaatii jira akkuma arginutti. Deebisee amma saarabtittiin isiin jirti jidduu kana keessatti bishaan namaa rarra'ee biyyoo hafe jechuudha. Kamitti goree kam akka dhiisu iyyuu walii iseen beeku. Egaa rabbi isaaf haa laaffisu maleedha. Sumayyaanis immoo achi minim yoon abbaa ijoollee kootiiti jechaaniitii jirti jechuudha. Waan anan jedhe malee wanta tokko gochuu hin danda'u hanganan yookiin immoo hanganan eerumutti fuudhuu hin danda'uudhaan ishiin illee kan dubbataatii jirtu. Rakkate jidduu kanatti jechuudha yookiin otoo gara tokkotti ofitti goree raawwatee hanga wanti tokko gara tokkotti citutti taa'ee jara kana eeggate isaa wayyanatti fakkaata. Sayidoonis amma jidduu kanatti waa meeqa keessa galee rakkatu. Egaa rabbi isaaf haa laaffisu wanti jedha wanti biraan jiru.